obbo Markenjel kun bu'aa qorannoo keetitti. Herregni isaa immoo neeraa 50,000. 1,000 naira. Neeraa 50,000 maal haasaa jirtu? Neeraa 50,000 qorannoof qofa moo qabxii isaa wajjiniin? Hey. Abbalaabii maalinni kana sitti barreessite kun waan inni jedhu naaf galuu dide isa jechoota ogeessonni itti fayyadamanii barreessanii tole ka dhibeen koo maali dhaqeetoo doktora kee gaafadhu garuu Abbalaabii barreeffamni kun baay'ee bacancaramaadha waanuma taasi barreessite humaan nuuf galuu dide ati sobachuuf yaalin barreeffama ogeessonni itti fayyadaman jiru waan ta'eef dhaqeetoo doktora kee gaafadhu kaffaltiin sinirra jiru neeraa 50,000 waan biraan hojjetaa jira falaatonarraa deema tole cheekidhaan kaffaluu dandeenya yoo qabaattan kaffaluu dandeessu. Maali suuraaleen asirratti ka'an kun? Suuraalee kana homaayyuu hubachuu hin dandeenye. Suuraa ogeessi kaaseedha. Dhaqitoo baankii gaafadhu atis. Eessumee kokootti hin deemna. Anaa miti Maanu'eelatu akkas godhe dhaqeetoo baankii gaafadhu kottu bahin deemna nuyi.